Boordiin filannoo biyyaalessaa hojimaata Haleellaa waqtii filannoo dubartoota irra ga'uu ittisuuf galmeessuu fi deebii barbaachisaa kennuuf dandeessisu raggaasise. Sanadni kun wayita Haleellaan kun mudatu deebii hatattamaa kennuu fi itti gaafatamummaa qaamolee qooda fudhattoota adda baasuuf yaadamee akka qophaa'e ibsameera. Walitti qabduun boordichaa Meelaata Warqee Haayiluu akka jedhanitti sanadichi waqtii filannoo nageenya, kabaja, walqixxummaa fi hirmaannaa dubartootaa mirkaneessuuf yaadamee qophaa'eera. Hirmaannaa siyaasaa dubartootaa fooyyessuuf Haleellaawwan koorniyaa ittisuu fi deebii barbaachisaa kennuun murteessaa ta'uu kaasanii dhaabbileen mallatteessan qindoominaa fi itti gaafatamummaan hojjechuu akka qabanis hubachiisaniiru. Qonna damee hoortiikaalcharii guddisuuf xiyyeeffannoon hojjetamaa jira jedhe Ministeerri Qonnaa. Ministeera Qonnaa obbo Addisuu Araggaan godina Shawaa Ba'aa Aanaa Adaamii Tulluu Jiddoo Kombolchaatti hojiilee misooma qonnaa garaagaraa daawwataniiru. Bara kana Itoophiyaan alergii oomisha damee hoortiikaalcharii irraa galii doolaara miiliyoona 600 argachuuf karoorfattee hanga ammaatti doolaara miiliyoona 400 fi miiliyoona 8,200 argachuu ibsan. Oomisha kuduraalee fi muduraalee addatti oomisha avokaadoon piroojeektiin misooma avokaadoo biyyaalessaa hundeeffamee hojjetamaa jiraachuu eeruun oomisha kuduraa hektaara 100,000 fi 92,000tti guddisuuf hojjetamaa akka jirus dubbataniiru. Paartiin badhaadhinaa tarkaanfiiwwan waliigaltee biyyaalessaa cimsan fudhachuun fuulduratti tarkaanfachaa jira jedhan pireezidaantii itti aanaa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Awwaluu Abdiin godina Shawaa Lixaa magaalaa Ambootti sagantaan duula filadhaa paartii badhaadhinaa geggeeffameera. Obbo Awwaluu Abdiin ergaa duula filadhaa kana irratti dabarsaniin paartiin badhaadhinaa bara hundeeffama isaa irraa eegalee tarkaanfiiwwan siyaasaa fudhatamummaa biyyaa guddisanii fi waliigaltee biyyaalessaa cimsan fudhachuun fuulduratti tarkaanfachaa jiraachuu ibsan. Hariiroo uummatootaa jabeessuun murtoowwan jajjaboo dinagdee biyyattii guddisan hojiirra oolchaa akka jirus eeraniiru.